daawwattoonni keenya qophii daandii milkaa'inaa har'a guyyaa kana artistiin keenya isin iddoo kanatti argamu keessanii baay'ee gammanneerra. Mee maqaa keessan daawwattoota keenyaaf nu ibsaa. Ani Ayyaanoo Bariisoo Kaarroo Ida'oo Boondee Biyyoo Oroobaa Dilbaaroo Jaarsoo Kunnoo Annaa Goona kan jiillee kan tuulam kanarra warra jabbiin bilbilaan burraaqxu jaa Oromooni haga tuulamaatti ammaa fi yoon ibse nagaha waliigalatti maqaan koo kana weellisaadhaa keessaa'uu wallee ammayyaa caalaa gara wallee duudhaa keessaa'uu kan sirna gadaarratti xiyyeeffachuudhaan baay'inaan waan kana hojjechuun hawaasni illee baay'inaan kanaan na beeka jee waan yaadu kana weellisaadhaa jechuudha. Irreechi Oromoo biratti yookiin saba Oromoo biratti iddoo guddaa kan qabu waan ta'eef irreechi haala kamiin ilaalama? Irreessa an akka lamatti ibsa. Irreessi akka duudhaa ganamaatitti duudhaa amantii Oromtichaa kan ganamaati. Duudhaa amantii Oromooti irreecha jechuudha. Kana yoon jedhu maal jechuudha? Duudhaa jechuun maali? Amantii jechuun maal? Amantiin kallattii waaqa ittiin ilaalan jechuudha. Akkaataa namni itti waaqeffatu yookiin haala inni waaqa ofii ittiin argu jechaadha amantii kan jennu waan hin mul'anne jechuudha. Duudhaan garuu gocha achirratti irreecha irratti ta'u sana akkaataa ittiin waan mul'atu tokko hojjennudha. Kanaaf yeroo tokko duudhaaf amantiin illee garaagarummaan isaan gidduu jiru mul'achuuf hin mul'anne malee gocha isaaniitiin waan hin mul'anne san gara mul'atutti deebisuudhaaf waan godhamu jechuudha. Anaaf irreechi duudhaa amantii Oromtichaati jedheetan fudha. Akkaataa amantichi sana itti calanqisan waan ta'eef jechuudha. Kanuma hon jedhemmoo asitti dabalee amantiin irreechi kuni akka duudhaa Oromootitti yeroo gurguddaa yeroo lama gaggeeffama waggaa keessatti jechuudha. Innis tokko gannaa gara birraatti yeroo ceenu yookaan ji'a birraa kana keessa kan gaggeeffamu irreecha malkaa jedhamuun kan beekamudha. Inni lammaffaan immoo irreecha arfaasaa jennee kan sirna kana gaggeessinudha. Kaayyoon isaatii fi hiikaan isaallee asitti irreecha malkaa wanni jedhamuu fi yeroo itti ganna gurraacha keessaa bahanii bacaqii sanarraa qorfatanii gara birraa abaaboo keellootti waan abdii namatti toru waan ganna gurraacha san keessatti gurraacha'aa ture amma gara halluutti jijjiiramee halluu gaarii yookiin immoo abaaboo gaarii ta'e abaaboon kun immoo abdii namatti tora. Abaaboon duuba firiitu jira. Firii sana immoo nyaachuudhaaf nama abdii qabu ta'uu yeroo itti arganii fi kanarraa kan ka'e tokko ganna gurraacha san baasuu isaatiif yeroo itti galata galchanidha jechuudha. Irreechi birraa kuni galata galfannaa qofa odoo hin taane immoo ammas hooqubaa yeroo itti gaafachuudhaaf deemanii jechuudha. Jalqabbiin isaa galata. Lammaffaa irratti immoo hooqubaa ishee ittaantu saniin nu gahii. Hooqubaa jechuun kadhaa ishee ittaantu jechuudha. Imaanaa waaqarra kaawwachuu jechuudha. Kana hon jedhu bacaqii gannaatiin nu baaftee bokkaa hamaa roobdee cabbiin nu rukunnee lolaa hamaadhaan nu hubnee lagni guutee maatii keenya yookiin qabeenya keenya hin miine wanni facaafanne kuni akka ga'uuf si abdannee kan yeroo arfaasaa bareen gaddaa sana si kadhanne isaan waan nu geessee ganna kana keessaa baanee immoo bacaqii birraa ifa birraa kana nu argisiifte fi galanni kee hin badinii. Ammas immoo ittaansinee fuuldurri keenya bonni hammaatee biqiltuun gogdee qabeenyi nuti qabnu kun akka nu jala bubbee hamaadhaan bomboleettii hamaadhaan akka nu rukunne akkasumas immoo rooba arfaasaa sana waqtii eegii nu deebisi. Yoo nu deebiftellee immoo roobni arfaasaa kakawwee baay'ataa bakakkaadhaan nu rukutin cabbii hamaa nutti buustee horiin bona keessa nu jalaa qal'ate sun akka nu jalaan hubamne hin godhin suuta roobiti arfaasaa sana arfaasaa gaarii godhin nu deebisii jechuudhaan hooqubaa irra kaawwatu jechuudha. Akkasuma arfaasanis gaafa ga'u arfaasaa kanaan nu ga'uu keetiif ganna gurraachatti deebnu kan ammoo birraa ittaantu sanaan nu ga'i dhibee hamaa ganna gurraacha kana keessa fiddee lolaa hamaa fiddee nu miidhinii waan jedhu. Kanaaf irreechi yeroo gurguddoo kana lamaan kan gaggeeffamuufis waqtiiwwan sochiin gurguddaan karaa waaqatiin keessaa roobaan wal qabatee jiruu fi bona hamaadhaan wal qabatee akka nutti hin dhufne jedhanii yeroo itti kadhatan waan ta'eef hiikan irreessaa kana yoo ta'u karaa biraa immoo akkaataan itti ibsu irreecha jechuun irree Oromooti jenna yeroo baay'ee irree Oromooti wanti jechuu dandeenye fi
tokko waaqa jechuun waan hundaa olii waan ta'eef isa bakkitti waammannu kopha kophaa otoo hin taane walitti tuuttoofnee yookiin immoo gamtaan Oromoo bakka itti wal argee afaan tokkoon waaqatti kadhatu waan ta'eef caalatti nuu dhagaa kanaaf irree nuu ta'a diina keenya irrallee nu aansaa hamtuun keenya nuu gadi taatii gaariin keenya ol nuu lataa jennee yeroo itti kadhannu waan ta'eef kana malees immoo bakka maalummaan Oromoo afaan tokkichaan itti dubbatamu ta'uu isaatiin irreechi yeroo baay'ee anaaf bakka bu'uura qabsoo Oromoo kan bakka qabsoon Oromootti qindooftee itti Oromiyaatti tamsaatee maalummaan Oromoo akka jabaatee mul'atu afaan Oromoo kun akka afaan tokkoon yaada tokkoon afaan tokkoon nan jedhu afaan Oromoo afaanuma Oromooti jecha tokkichaan waan wal fakkaatu kallattii afran Oromiyaatti tamsa'ee yeroo bakka itti Oromoo waaltessinu giddugala Oromoon itti waan ofii bakka tokkotti akka tokkotti haasa'uudha jeetiin amana akka kanan ibsuu danda'a akka kootti. Sirbi koo Odaa Roobaa jedhu sirba gadaati. Gadaan immoo gaaddisa Oromoo waan hunda jalatti ilaallatu waan ta'eef amantii waaqeffannaa damee gadaan hoogganu keessaa waa takkaa jechuudha. Amantii waaqeffannaa karaa kallattii karaa waaqaa ittiin deemanidha. Gadaa jechuun immoo waa hunda Oromoo kan of jalatti qabatu waan ta'eef gadaa faarsite jechuun amantaas faarsite, diinagdees faarsite, duudhaas faarsite, siyaasa Oromoos faarsite jechuudha. Kanaaf kiyya asuma keessa walumaa galatti kana hunda qabata waan ta'eef sirbi Odaa Roobaa jedhu ergamni isaa Odaan Roobaa kan jiru Baalee ani immoo Tuulama keessa taa'een yookaan immoo giddugaleessa Oromiyaa irra taa'een Odaa Nabee oduun jedhin Odaa Roobaa jedhe. Kunis ergamni isaa gabaabsee jecha kana sibuudhaaf sirbi Odaa Roobaa kun seenaan isaa dur Odaan Nabee kun akka waliigala Oromootitti illee haa ta'u yaa'ii bakka yaa'iin Oromoo itti gaggeeffamtu yookaan sirni gadaa Oromoo waliigalaa itti gaggeeffamu dur keessa ture jedhama. Achi booda immoo gaafa Oromoon babal'atee damee gara garaatitti ciccitee yaa'a mataa ofii baafatu damee ilmaan Tuulamaa kan isaa guddicha warra Tuulama jedhamu kun itti sirna kana gaggeessu ta'e yeroo sanatti naannoo Odaa Nabee jedhamu kanatti sirni iddoo gaggeeffamaa ture. Sirni gadaa odoo achi jalatti tumamu adeemsa keessa sirni warra mootii kun sirna gadaa kana balleessuudhaaf xiyyeeffannoo keessa akka tilmaama manguddoon natti himtutti bara Haayila Molokot keessa Abbaa Minilik faa keessa jechuudha. Akaakayyuu Minilik fi Abbaa Minilik faatu sirnicha warra Tuulamaa kana rukuteedha kan seenaan jedhu. Minilik otoo hin gahin miidhamaa ture sirnichi. Caffee sanarraa uummata kana balleessuudhaaf Tuulamni kun bakka tokkotti sirna akka gaggeeffatu akkan taane yeroo rukutaatti turan waan ta'eef yeroo kanatti ilmaan Tuulamaa keessaa gosti an irraa dhaladhe Jiillee immoo Quxusuu ilma Tuulamaati. Sadii isaanii Daaccii Bachoo fi Jiillee jedhamu. Jiilleen kun ilma Quxusuu Tuulamaati. Akka carraa ta'e naannawa Hara Dambal kana asitti gara Awaash gama jiraata uummanni kun asii haga Adaamaa kan akkana gara Soodaree kanatti naanna'ee jechuudha. Gidduu kanatti uummanni hangafoonni isaanii sun achitti miidhamanii Odaa Nabee kanarratti akka sirnichi hin gaggeeffamne guutummaan guutuutti gaadanii fa'aa yoo sirna sana gaggeessan manguddoota sirna sana gaggeessitu miidhuu waan akkasii ture guutummaan guutuutti qoqqobbiin irra gahee akka naannoo isaatti sirnichi hin gaggeeffamne dhorkamuurra yeroo itti humni isaaniitti ol ta'e dhorkamuurra gahanii warra Tuulamaa kana keessaa gosti Quxusichi kun warri Awaash gama jiraatu Jiilleen kun sirnichi asitti akka dhowwame waan bareef sirni kun asitti hafa malee Odaa Nabeetti gaggeeffamuu hafa malee sirni gadaa Oromoo hin hafuu jechuurraa kan ka'e Tuulama warra muraasa dabalatanii keessattuu Jiillee guutummaan guututti dhuunfatee asii ka'ee madda walaabuutti deema sirnicha sana. Citni asii kun jechuudha. Asii Odaa Nabeetti gaggeeffamuu hafa malee sirni keenya hin hafuu jechuurraa kan ka'e Odaa Roobaatti madda walaabuu dhaqanii Odaa Roobaatti sirnicha warra Sikkoo Mandoo fi Oromoota naannoo san jiran wajjin seera sana dhangalaafatanii galan. Achi booda gaafa galuu maal jedhanii achi as gaafa deemanis asii achi gaafa deemanis silaa sirnichi keenya Odaa Nabeetti ture garuu waan asirraa nu dhoowwaneef sirni keenya hafuurra nuti bakka jiru deemuu wayya jennee achi dhaqne Oromoota biroo biratti sirnicha geggeeffannaa waan jedhameefi jedhanii Odaa Roobaa yaa ulfaa koo seerri hin ooluu jedhan. Kana jechuun asii Odaa Nabee irratti nu dhoowwan malee seerri keenya hin oolu waan ta'eef bakka inni jirutti deemne bakka isaan nu dhoowwuu hin dandeenyetti deemne sirnicha sana gaggeeffannaa jechuudhaan. Kanaaf
Odaroba serin olu odaroba ya ulfako serin olu odaroba serin olu odaroba mallatoko serin olu tulamni sade korayame serin olu tuma chaffe rabbeti serin olu odaroba serin olu odaroba ya ulfako serin olu odaroba serin olu lam sade korayame ma chaffe rabbeti serin olu serin olu Tirame Inonu no rinjedeti serinonu serinonu odadame endaglachise karra ilmo sitanise serinonu Abbasera tololada serinolu serinolu oda murmur ya ulfako serinolu oda nabe ya ulfako serinolu oda bisil ya ulfako serinolu oda bultum ya ulfako serinolu tole ayinchi sera di basu fi gurqawda gefada hejon seronoy imoray seronoycha imoray seri dalate wagni ulfa sigare banje lafti ulfo sigare banje apan ulfa sigare banje hati ulfo sigare banje gadan oromo ulfa sigare banje tuman chaffe herabba oromoti serri kenya indabus hinjabus serri sera jangare forme dari amba eka malema tuluka gadan tamba ayasirba dari amba eka malema tuluka gadan tamba arayo tayu bomulolani dabartu gapang gadayo tibonani ayasirba dari amba ashu eka malema tuluka gadan tamba welu male sabayo mandai waga turoba yoganan jilafai ayasirba dari amba mare eka malema tuluka gadan tamba ogadan dadina malon tuhora dulo barani fade muyolola ayasirba dari amba aye eka malema tuluka gadan tamba ayu malema tuluka gadan tamba eka malema tuluka gadan tamba yo wariluba goba wariluba goba wariluba goba wariluba goba irbu egina mudam sakako sabun watiksa kenya oromoni duda tenya sirni demokrasi igadadan bulcha turanayoni chapeta esi sera dangalasa chi warabani galu aponi Residoni mbela dabam sisa amala gamna roro itisagoni jagna peka madalli ni korida apadoni kila lichisisa anaf sobaganu tumirrigada afira gosalamni damadapsisa wabdogna hayyun gorsi wallala wado fitu darrajala wabdogna hayyun gorsi wallala wado fitu darrajala 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 wada sirritilala yo riluba
goba warri luba goba warri luba goba warri luba goba gadin fuutu wanta tirtira aduudha teeti isi of taasila gadin fuutu wanta tirtira gadaa teeti isi of taasila ilmaan oromtichaa yaa joolle hoo Orana fujiin yaa joolle hoo macaaftuu lamni hoo yaa joolle hoo Mansikoof mandoo yaa joolle hoo ituunfuun banni hoo yaa joolle hoo raayya maseeboo yaa joolle hoo dimfuutuu wanta tirtira duudhaa teeti isi of taasila aadaa teeti duudhaa teeti gadaa teeti seenaa teeti of ta'uun laafinaa yaalammii rabbaa oromoo san cimsaa adabtuudhaan ofii daawwiti maalummaa saba keenya ibsaa baradhaa doofummaan habaddu beekumsaaf bakka laanna dursaa loon horsiisaa qotaa daldalaa diinagdeen waa hallee fuutumsaa halangee moo'ee keenya warri nutin beeknu qawween doorsisaa gadaaf jaarsummaadhaan bullaa addunyaanuu kan naatte nurraa gadaaf jaarsummaadhaan bullaa addunyaanuu kan naatte nurraa addunyaanuu 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 Rabajille 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 goba 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 rabajille 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 goba 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 Tole ka barana irreessanii deemtu? Seenaa irreechaa ani gabaabinaan oonanime ani barataa kutaa 3 ta'eetiin deemuu jalqabe. Mucaa xiqqaa ta'e warroonni naa olii harka na qabanii naan deeman. Ani yeroo sanatti warroota harka na qabanii naan deeman kanaaf anatu sirba duudhaa kana baasaa deema. Yaa maree hojjechaa anatu deemaa isaan na jalaa qabaa deemu. Kanaaf jecha ana ofumaa naa kafalaniit akkasiin naan deemu. Sagaltamoota keessa jechuudha. Ganaa kutaa gadhaanaa yookaan mucaa xiqqaa ta'e jechuudha. Yeroo sanii kaasee seenaa keessatti waggaa tokko qofaan oole irreecha. Bara 2007 jechuudha. Bara kana fakkaatu jecha. Deebi'ee bara kana gaanan oolaf nan deema tikkeettitu murteessa. Sababeen isaa bara kana tikkeettiin deemtuu jedhameera. Ani gaa kanan beeku duudhaatii irratti anatu abbaadha. Bakki suni bakka waaqa itti kadhaa deemu. Bakkan itti dhibee baraa jala na loosi. Baaqilaa okkotee keessatti bahee na godhi. Kan wallole walitti na araarsi. Hamaarraa na qabii gaariitti na qabi. Jedhee bakkan itti kadhachuu deemu. Bakkan itti immoo duudhaatii addunyaatti beeksifadhuu je'eetiin amana. Kanaafuu uummanni Oromoo gaafatamuu qaba malee tikkeetti fudhu je'anii yeroo itti dirqan hin turre. Dubbiin keessi sookodha. Tikkeettii kan nuu kennaniif egaa ergaa mataa isaanii qabaachuu danda'u ani anaanaa hin galle akka kootitti. Deebisinaan je'anii naan galle. Kanaafuu warra tikkeettiin ga'u keessa jiraadhe nan deema. Yoo tikkeettii malee hin deemtu taate egaa humna rabbii gaditti mootummaatu qaba. Egaa inni inatumna qabaa deemtu si dhoowwee tikkeettiin ati warra tikkeettii keessa hin jirtu naan jedhe maalan godha gaa manumatti naa dhagayii bara dhufuun immoo nagayiiti bara tikkeettii malee deemanii nagayii jedha.
Ani haa guddannee xayyaaraan deemuudha tikkeetti kunnuufi haa biyyumti teenyattu nu deebitee biyya ormaa nuti taatu addaan baasee waan hin beekiniifan akkanayyuu kanan jedhe. Biyya koo dhiisii addunyaa ammaa keessatti addunyaanuu mandara takka taate bakka barbaanne deemnaa jenna. Tarii dhibeen baraa kunis nutti waa lama ta'ee dhufe. Addunyaadhaaf waa tokko ta'ee qormaata ta'ullee nuuf qormaata lama ta'ee dhufe jecha. Sababiin isaa dhibeen dhibeedha akka waliigalaatti argaa jirraa dhugaadha waan eeggachuu qabnu. Addunyaan biraa immoo waan hundaa sodaachaa jirtu hamma dandeettiin jalqaba hoo dhufe ho'aa sanatti sodaattee waan baay'ee ofirraa eegdee turte. Adeemsa keessa immoo wantoonni dubbittiin akka wanti hundi socho'uu hin dandeenye odoo hin taane of eeggatanii akka socho'an haala mijeessanii turan. Fakkeenyaaf ayyaanota biyya kanaa keessattis kan akkuma of eeggatanitti hammi nuun jedhame kanaa ol deemaniiru. Uummanni keenya kun uummatuma Itoophiyaa kana keessattuu uummata adda dureedha. Baay'inaanis yoo ta'e giddugalummaa biyyaatiin qananii biyya tanaatiin yoo ta'e tajaajila kennuu biyya kana keessatti tajaajila kennuunis yoo ta'e uummanni kun uummata dursaadha. Yoo xiqqaate kuma shan jechuudha kuma shantama jechuun illee ana akka kootitti haa oomee xiqqeessanii oduu jedhame illee dhuguma yoo nuuf yaadan ta'e akkanatti addaan fagaadhatii deemaa jedhanii nuuf oollee mataa keenyaa qabna mootummaan rakkifnu dabalataan mootummaan akka mootummaatti waan eeguu qabu haala mijeessuudha malee uummataan walitti hin dhufinaa jechuun dhuguma dhibuma qofa natti hin fakkaatu akkuma jedhu dubbiin sookoo qabdi. Ani biyyuma tiyya tanaa biyya tiyya moo biyya biraa keessan seenee waan jiru yeroo tokko abjuu natti fakkaatee natti mul'ata akka artistii tokkotti akkam jedheellee yeedaloof walaloo itti qopheesse yaada kana ibsadhu hawaasa akkamitti anumaaf moo isiniif hin galle waan jedhu yeroo itti gaafii natti jira jechuu barbaadeeta.